Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota gabataa miidiyaa akkam jirtu nagaan keenya kabajaa isin haa ga'u jenna. Guyyaa har'aa keessummaa tokko isiniif qabannee dhiyaanneerraa. Keessummaan kun nuufi gabataa miidiyaa afaan Oromootiif keessummaa ta'an malee miidiyaa Oromoo irratti, miidiyaa Oromoo adda addaa irratti fi miidiyaa hawaasummaa irratti keessummaa haaraa miti. Keessummaan kunis maqaan isaanii obbo Nageessaa Oddoo Duubee jedhamu. Itti gaafatamaa dhimma hawaasummaa kan KFO yookaan Koongiresii Federaalistii Oromoo Public Relationidha jechaadha. Biyya alaatti Koongiresii Federaalistii Oromoo kan Dr. Mararaa Guddinaan geggeeffamutti biyya alaatti bakka bu'ummaadhaan kan hojjetanii fi mirga dhala namaa falmuudhaanis akkasumas immoo ogummaa seeraatiinis kan beekamanii guyyaa har'aa keessummaa keenya ta'anii akka nuuf dhiyaataniif affeerree jirra. Obbo Nageessaa baga nagaanii gara gabataa miidiyaa afaan Oromoo dhuftan siin jedha. Hayyee obbo Toleeraa atilleen na affeeruu keetiif akka yaada kiyya ibsadhu horii bule. Tole obbo Nageessaa yeroo nama keessa jirru yeroo baay'ee murteessaadha yoomuu caalaa dhugaadha haalli uummata Oromoo baroota dheeraadhaa fi haala jibbisiisaa haala hammaa keessa ture. Kan ammaa immoo daranuu hammaatee jira. Gama tokko mirgoota tokko argataa jirra. Gama kaaniin immoo mirgooti nuyi argannis immoo yeroo nuuf fudhatamaa jirudha. Yeroo murteessaa jirra. Haala kana keessatti gaaffii jalqaba irraa kaanu gaafa torbanni darbe keessa guyyaa wiikendii darbe keessa jechaadha. Guyyaa sanbataa darbe jilli KFO gurguddoon Dr. Mararaa Guddinaa, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaa, Addisuu Bulaallaa namoonni kuni kan hidhaadhaa ba'anii Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti simannaan akka godhamuu fi afeerraan godhameefii ture. Afeerraa kanatti argamuuf osoo isaan karaarra jiranii yeroo kiiloomeetirii 5 duraa hafu achirratti poolisii yookaan raayyaa ittisa biyyaatiin dhowwaman kan jedhutu ture. Kana miidiyaa adda addaa irra dhageenyeerraa achumarraa yeroo Obbo Baqqalaan dubbatan Obbo Dajaneenis dubbatanii amma tokko dhageenye jirra. Ati immoo isin immoo bakka bu'aa dhaabichaa kan biyya alaa ta'urraan kan ka'e odeeffannoo sirrii isinirraa arganna kan jedhuuni amantii qabna. Kanaaf maaltu ta'e biyyaa sana akkam yeroo Finfinneedhaa ka'anii karaa irratti maaltu ture amma dhaqanii guutee ga'anitti maaltu ture Obbo Nageessa? Akkuma beekamu hoggantoonni kun eegaa mana hidhaa irraa bahanii kaasee uummanni kennaa sadarkaa marattuu simannaa addaa godhaa turee jira. Simannaan kun isteediyeemitti haa ta'uu karaarratti illee bahee uummanni gammachuusaa ibsatee baga gammaddan baga baatan jechuun sagalee fi dhageessisaa ture. Fakkeenyaaf argitee jirta jedhee yaadaa Dr. Mararaan hoggaanni bahuu karaa naannoo manasaa keessattuu gara Burraayyuu kanarratti hedduu uummanni labbahee lafa guutee simate. Akkuma sanii Obbo Baqqalaan gaafa bahee Adaamarratti akkamitti akka uummanni karaa guutee bahee haga isteediyeemii guutee irraan bakki dhabamee haala baay'ee ho'aadhaan akka simate argitee jirta. San qofa doon ta'ini namoota akka Addisuu Bullaallaallee lafa isaan itti galanu naannoo Gujiititti magaalota hundarra karaa hundarratti uummanni baheetti namni nu atoo yaamin jechuu qorqoratee yoom gara naga dhufa hedheeti jechuudha. Hin eegamin tokko maani gara bulchitoota naannoo keessaa haalli kantiibaawwan magaalota kana itti simatan haalli poolisiin Oromiyaa namoota kana ittiin eegumsa godhaa ture kuni duraan waan hin turre. Inni fi akkasumallee miidiyaaleen
naannoo keessattuu akka OBN kavariin yookaan akka isaan gabaasan uwwisi gabaasaa kan isaan kennan ka duraan hin turre waan ta'eef inni kun hedduu gaarii ture. Bifuma kanaan egaa simannaa kana namni hedduun bakka mana jireenya hooggantoota kanaatti deemaati gumaata adda addaa qabatee deemaa ture jechuudha. Namni horii fidu jira, maallaqa qabatee dhaqu jira, agartee uummanni keenya amma dammaqini uummataa waan dabalee jiruuf namoota dhimma dhuunfaatiif adoon ta'in dhimma sabaatiif hidhamaniif dhimma sabaatiif wareegama kamuu kaffalan jabeeffachuu kabajachuu kana uummanni keenya waan ta'eef amma namni baay'een bakka jireenya isaanii naannoo mana isaaniitti deemeetti simannaa gochuu baay'isee itti deemaa ka ture waan ta'u as keessatti gaa hooggantoonni kun namoonni kun bakka fagoorraa dhufuurra bakkuma isaan jiranut deemnee simannaa kana bifa isaanii magaalota irra godhu wayyaa ka jedhu dhaamsa isaan dhaamaniin uummanni naannoo garaagaraa kottaa nu laalaa jedhee dhaamatee haaluma saniin isaan illee socho'anii jechuu sochiin kun gara Naqamtee kanarraa ka'e. Sochii gara Naqamtee kana keessatti karaa deeman hundarratti uummanni bahee simataa ture. Isaan illee dhaamsa nagayaa, dhaamsa jaalalaa, dhaamsa tokkummaa, dhaamsa agartee abdii kennaatiin keessa dabran jechuudha. Bakka keessa dhufan kana hunda wareegama isin kaffaltan bilaashaa miti, jijjiirama isin barbaaddan dhufaa jira, guddinni isin barbaaddanuun dhufaa, agartee jabaadhaa harka wal qabannee itti deemnaa jedhanii dhaamsa babbareedaa, dhaamsa nagayaa dhaamaa dhufan malee takkaa wanni hamtuun marfeen takka hin cabne wanni takka hin taane tiitissin lenduun jechuudha. Kanaafuu adeemsuma kana keessa dhufanii garuu poolisiin Oromiyaa akkasumatti adoo ajjabbeeti tajaajilaa wajjii deemaa jirtu qaamni humna waraanaa akka isaan Naqamteen seenne dhoorkuudhaan achirra dhaabee sa'aatii dheeraa turanii akkuma argite san haala jiru ilaalanii jaarallee eega wal dubbataniin duuba agartee haalli kun gara hin taane wal dura dhaabannaa gara humnaa gara jeequmsa biraatti akka hin deemne uummatallee dhaamsa dabarsanii jechuudha. Uummata keenyaa tasgabbaawaa waan ta'uu qabsootti aanu nuutilleen kallattii isin garsiifnaa ammaaf dubbiin kun hin mijanne hin taane garuu tasgabbii hin deemaa gara vaayolensii yookaan illee darbachuu waan biraatitti gara wanni humnaatiin wal dura dhaabachuutti akka hin deemne jedhanii dhaamatanii isaanillee gara duubaa gara Finfinnee deebi'an jechuudha. Kan ammoo duraanuu walumaan hordofnee jirra. Wanni ta'e kana. Ta'u gaa amma qabxiin kiyya akkas jedhanii hoogganni kuni hooggana baay'ee dhageettii qabu kiliipii viidiyoo tokko kan baakkootti ta'e natti fakkaata kan isaan nama hedduutu ba'ee waa isaan jedhan eeyyee jechaa ture waan akkasii miti hoggaa isaan jedhan akkasiidha kara keessattuu karaa nagaa kan jedhamu kanarratti namni irraa fudhataa ture. Inni kun akkamitti xiqqoo gara kanatti jijjiirame jetta Obbo Nageessaa isaan walii galanii haalli kun gara kanatti akka hin deemne sodaa qaban irraan kan ka'ee aarsaan hin barbaachifne akka hin baane wanni qaban irraan kan ka'ee qabsoon kun kallattii biraatti akka hin deemne irraan kan ka'e gara dhufanitti deebi'anii jiru. Akkamiin xiqqoo to'annaa kana ala ba'e eega sababii simannaa hoogganoota jila kafaa'oo ta'ee uummanni kun walitti qabame kan akkamiin uummanni gara kanatti geeddaramuu danda'e kanarraa maal quba qabdu sin? Akkuma beekamu uummata to'achuufillee biraan ga'uufillee ittillee dhaamuufillee agartee ammaan tana waa hunda ka harka qabu sirna abbaa irree ka biyya san bulchaa jiru kana. Sirni kun akka jaarmiyaan kun uummata bira hin geenne dhoorkaa jira. Adeemsa keessa wanni hubatamaa jiru isa kana. Lammeessoo ammallee wanni beekamuu qabu labsii yeroo muddamaa ka labsan kana labsii kana yoo labsanu lafa nagahaa irratti labsiin kun labsame. Wanni takkaallee hin jirre uummata gammachuu qabu uummati hidhameef hiikamee fi injifannoo kana selebireetii godhachaa jiru
kan mormuudhaa fi wata akka yaadan qabne ka gaafiin tatti aantullee naa deebiti jedhee uummata abdiidhaan jiru ka wata akka hin jirre muummichi ministeera aangoo gadhiisee jedhe. Aangoo inni gadhiiseefillee yoo an gadhiise caalumattuu lafti bal'atti maybe anattu dadhabe ta'aa yoo akka demokraasiin caala dagaagu yoo an gufuu ta'e taate jedhee yaade natti fakkaata. Haa ta'uu jedheeti kanaaf gadhiisee jedhe. Bakkuma inni kana jedhetti boreessummaa labsii yeroo muddamaa kana labsanii labsii yeroo muddamaa qofan fakkaatu labsii kana kabahee labsii yeroo hatattamaa kana wanni beekamuu qabu akka heera mootummaa irratti heera mootummaa Itoophiyaa sanirra jirutti jechuudha. Kan labsu caffee ministeerotaati. Caffee ministeerotaa ammoo itti gaafatamaa muummicha ministeeraati ka walitti qabu. Ministeerota iyyuu ka ijaaru isa muummicha ministeeraattu kaabinee fi ijaarrata. Cabinet of Ministers jechuun isattu Council of Ministers yookaan Cabinet of Ministers kan isattu walitti qabee labsisiisa kan uummata beeksisu isa haala muummichi ministeeraa gadhiisee jira jedhutti ka ammoo gabbahee nu labseennu itti gaafatamaa humna ittisaati jechuudha. Kun gama biraatiin biyyittii amma achi bulchiinsa siviilii hin jiru bulchiinsa humna militariitiin jirraa ka jedhu waan argisiisu ture. Kun immoo qabatama akka argisiise jechuudha. Gogaa hoolaa ka duraan uffatan ofirraa baasanii yayyii ta'anii gabbaane jechuudha. Yeroo ammaa kana bulchiinsi siviilii akka hin jirre ka argituun kantiibaan achi eeyyameeti ummati baheera Naqamtetti rakkoon qabnu jedhee jira. Bulchaan godinaallee lakki rakkoon hin jirtu haanuu dhufanuu ka jedhaa jiru. Ummati rakkoon qabu wanni takka rakkoon hin jirtu jedhaa jiru. Bulchiinsi siviilii walumaa galatti militariin silaa humna ittisaa ka jedhan ka daangaa eegu ka uummata tiksa ka jedhamu lafa rakkoon hin jirre dhufee rakkoo uume jechuudha. Rakkoo ka uume eenyu humna militarii biyya sanii ka mootummaa federaalaa jechuun dandeenyu humna hidhate jechuudha. Kanaafuu tokkoffaa lafa nagayaa ka nageen hin boorayinitti heerri mootummaa wanni isaa lafa ka'ee jira dubbisuu illee dandeenya. Yoo maal ta'e labsama ka jedhu lafa ka'ee jira. Kondishiniin sun bakka hin jirretti ulaagaan sun bakka hin guutamitti akkanuma lafaa ka'anii labsan. Labsanii irraa bahaniillee maal barbaadan jeequmsi akka uumamu barbaadan. Maaniif moor mirkanaa'uuf akka mirkaneessanuuf jeequmsi uumamuufii qaba. Kanaaf bakka gara garaatitti yoo argitee jiraatti ijoolleen nutti himaa turan bakka gara garaarraa militariin uniformii uffatee nu keessa yaa'a. Uummanni yoo isaan arge hin aaraa kana beekanii akka jeequmsi ka'uuf jedhanii nu dhaamaa akka uummanni obsu nu dhaamaa jecha ijoolleen meseenjerii dhiyoo kanaan fayyadamaa hin jirre malee meesii dhibbaa fi hedduutu na dhaqqaba jechuun guyyaadhaan inni meesii kana hedduun na dhaqqabaa ture jira. Kanaafuu maaltu barbaadame militarii uummata keessa oofanii naannoo hunda jira beeka amma naannoo Naqamteetiif kana qofaa miti. Naannoo hundarra bobbaasanii akka uummanni jeequ achumaan labsiin kun sirriidhaa jeequmsa kana qabbaneessuu fi ittiin jedhanii itti mirkaneessanii itti fufuuf barbaadan waan akka barbaadan waan irraa argitu. Gama kanaan akka dubbiin tuni kontroolii ala bahullee ka godhe isaanuma beekaatuma godhan malee rakkoon kun rakkoo uummataallee miti. Imalli hoggantoota Koongireesii Federaalistii Oromooillee rakkoo ka qabu hin turre. Atoo labsiin yeroo hatattamaa hin jira jedhameeyyuu labsiin yeroo hatattamaa kun exceptionalii qaba. Exceptionsi qaba. Wantoota mirgootan daangofne jira labsii yeroo hatattamaa kana. Keewwata 18, keewwata 25, keewwata 39 tokkoo fi 2 jedheetti teechisee jira jechuudha. Mirgoota bifa addaatiin hin tuqamne jedhee jechuudha. Kanaafuu hoggantoota Koongireesii Federaalistii Oromoo yeroo labsii yeroo hatattamaa san keessallee yoo ta'e mirgoota bifa addaatiin eeyyaman kana fayyadaman malee gama isaaniillee balleessaan hin jiru. Gama bulchiinsa siviilii ka mootummaa naannoo Oromiyaallee balleessaa hin argine, poolisii Oromiyaallee irra balleessaa hin argine. Rakkoon kan jiru humna ittisa biyya saniitiif qaamota muraasa mirgi uummataa deebi'uun kun isaan dhukkubse. Hidhamaan hiikamuu warra dhukkubsatee jira. Dhukkubsatee warra wacaa ture jira.
Obbo Nageessaa osoo gara biraatti hin darbine waan amma kaaftan irra deebi'eetiin gaafa osuma labsiin yeroo muddamaa jiru mirga walitti qabamuu qabna kan jedhu mirga sanatu heera mootummaa keessa jira jettu. Mirgoonni eeyyamaman kuni tokkoffaa mirgi akka fakkeenyaa fi bifa tokko keewwata 18 mirga ilmi namaa inhuman treatment ka jedhamu bifa saniin akka hin qabamne ka dhoorku mirgi sun yeroo hundaayyuu labsii yeroo hatattamaa keessattillee ilmi namaa irratti bifa namooma isaa dhiibuun qabamuun tumamuu haa ta'u maal haa ta'u torchariin kun hin eeyyamamu jedha. Keewwata 25 ammoo bifa walqixxummaan laalamuu mirga walqixxummaan laalamuu jedha. Isa kana akkamiin laala? Paartileen siyaasaa walqixxummaa paartilee siyaasaatiin laalla. Paartileen siyaasaa kamuu mirga walqixxummaan laalamuu qabu. Akkuma dhalli namaallee walqixxummaan laalamu, jaarmiyaallee walqixxummaan mirga laalamuu qabu. Mirga walqixxummaa san keessaa tokko miseensota ofii dubbisuu jechuudha. Miseensota fi yookaan uummata dubbisuudha jechuudha. Akkuma paartiin aangoorra jiru dubbisu paartiin mormituullee dubbisuu hin danda'a jechuudha. Mirga walqixxummaa san keessatti entertain ta'a jechuudha. Kanaafuu bifa saniin mirgi kun kabajamaadha. Tole. Kan biraan xiqqoo yaaddoon uummataa akka dhageenyutti yaaddoo tokkotu ture. Hoogganni Kafaawoodhaa hoogganaa uummata Oromoo keessatti ija ta'anii qaroo ta'anidha. Kanaafuu hidhamuu isaanii irrattis achitti miidhaan isaan irra ga'es hiikamuu isaanii irratti illee wareegama guddaatu illee kafalame uummata hooggana qaroo kana oolfachuudhaa fi wareegami kafalame illee jira. Akka kanatti namoota ilaalaman jechaadha. Namoonni kun hoogganni kun jilli kun wanti qaban hundumtuu akka paartiin sun wanti warri qabu jedhaman hundumtuu wal faana guyyaa sana deemuun isaaniiyyuu dogoggora ture. Maaliif mana hidhaatii agadhiifaman iyyuu malee mootummaan kun akka diinaatti waan isaan ilaaluu fi mala biraatiin iyyuu balaa konkolaataa iyyuu irraan ga'uu danda'a, waan biraatiin iyyuu miidhuu danda'a ture. Kunillee xiqqoo ilaalamuutu irra ture kan jedhamtu jira. Kanarratti maal jettu obbo Nageessa? Hooggantoonni kun ala baanii dhiisiitiin mana hidhaa keessattuu takkaa qalama isaanii lafan kenne katabaati. Nu dubbisaa turre nuti feesbuukii irratti dhaamsa isaan ergan. Miidiyaa irratti darbaa ture dhaamsa isaan uummata Oromooti mana hidhaa keessa iyyuu taa'anii jechuudha. Dhiyoo kana bilbilee dubbisee jennaan maali nuti isin yaaddofnee maaliif katabdanii ergitan jenneeti isin yaaddofnee jennaani jarri dhuftee yoo harkan nu qabdee nurraa fuute numa fuutii katti aanu katabnaa naan jedhan. Nu duunullee hajaa hin qabnu. Maaliif yeroo isaan achitti nyaata lagatan yeroo maal jedhan maatiin dhaamaa turre abboo hidhamuu nu gaadha. Hidhamuu nu gaadha. Waan alaa nuti waan dandeenyu ni iyyina. Nyaata lagatinaa maaliin jedhaa ture. Jarri saniif hin sarmi. Kanaafuu labbahanii sodaatan dhiisi mana hidhaatitti warra sodaatu miti. Kun bifa saniin laalamuu qaba. Kanaafuu kun uummata keenyaaf fakkii guddaadha. Kanaafuu murannoon isaanii kun har'aan tana dargaggeessa miliyoonaan lakkaa'amu bifa saniin qaree jira waan ta'eef sun bifa saniin adoo hubatame dansa. Nuutu adoo dandeenye akkas ta'een feena. Tole yaaddoon jiru hundumti isaanii wal faana ta'uun jechuudha. Akka kanatti hubadhu. Kanaaf isaanuma qusachuuf isaanumaaf yaaduurraan kan ka'e jechaadha. Tole obbo Nageessaa gara qabxii gurguddaatti dhufna amma paartiin keessanii paartii uummata Oromoo keessa sossa'u paartii wanni biyya Itoophiyaa keessatti ta'u hundumtuu dhiibbaa irratti qabu. Dhiibbaa gaariis dhiibbaa hamaas amma ammaatti dhiibbaa hamaas irratti ture jechaadha. Paartii kana ta'urraan kan ka'e waan amma deemaa jiru fakkeenyaaf waa'ee labsii yeroo muddamaa jedhanii labsii yeroo ariifachiisaa sin jedhama, labsii yeroo hatattamaa sin jedhama. Hedduun garuu yeroo muddamaa jedhama. Muddamni kun garuu muddama uummata Oromoo miti, muddama mootummichatu muddateetu labsate kan jedhu jira. Sun akka jirutti ta'ee labsii yeroo muddamaa kana keessatti opiidiyoon amma rakkatee jira jedhu.
Oppidiyoonii akka dhaabaattis akka bulchiinsa naannoo Oromiyaattis keessattuu bakka bu'oonni mana maree mootummaadhaa yoo dhaqanii sagalee labsiin yeroo hatattamaa kun itti fufu jedhanii uummata Oromoo irraa cituun dhufa. Yoo haafi jedhanii waan isaaniif kennamu waa tokko tokkotu jijjiiraa jiru kanaan wal goomsaa jiru. Kun maal fakkaata? Dhaabi keessan kana keessatti qooda maalii qaba? Dhaaba keessan irra sodaan jira, uummata Oromoo irra sodaan jira. Maal isaan sodaachisan fakkeenyaaf Oppidiyoodhaan yoo kana gootan kana dhabdu kan jedhamu kun maalirraati nageessa? Odeeffannoo qabdan irraa jechuu kooti. Waan tokko jira. Oppidiyooni legitimeesii isii beektaa namni tokko sirna mootummaatitti illee yoo dhuftee jette jechuun mirga ajajuu tokko qabaachuu fi maaltu nama barbaachisaa legitimeesii barbaacha. Legitimeesii jechuun maali? Akka namni si ajajamu namni maaliif si ajajama gaafii jedhu achi keessa dhufa. Namni kan si ajajamu yoo mallaqa qabaattee mallaqa kennituufi taate mallaqa sana argachuuf si ajajamuu danda'a. Sanii mootii si sodaatee si ajajamuu danda'a. Sanii mootii maybe ati nama beekumsa qabu teetee nama kabajumaaf amaluma keerraa ka'ee si ajajamu waan ta'e jira jechuudha. Waa irraa malee hin ajajamu. So Oppidiyoon immoo legitimeesiin isaa maalirraa ka'a? Fakkeenyaaf biyya san bulchuudhaaf naannoo Oromoo uummata Oromoo bulchuudhaaf maddi legitimeesii isii maali? Sagalee warra aangoo biyya san irratti dhuunfatee humna tikaatiif humna waraanaa qabatee legitimeesii Oppidiyoo isaan. Yeroo an filannoo dorgomaa turetti namni naan dorgomaa ture sun ammallee hin jiraama miseensa paarlaamaati. Inni deemee qisqasaan godhatu ture. Maaniifi warri aanaarra, warri gandarra, warri maaliirra jiru hunduu qisqasaa hin godhaa qofa adoon ta'in akka fedhanis saamanii akka isa dabarsanuun beeka. Inni xaaruun isaarraan eegamu. Kanaafuu maddii seer-qabeessummaa aangoo warra kanaa uummatarraati adoon ta'in kamaddu jararra madda. Jaratti humna ta'eetii gara aangootti isaan fide. Qarallee filee gubbaa gadi uummatarratti gadi fe'e malee uummata keessaa hin dhufne fedhii uummataatiin gara filatamaniiti miti jechuu kiyya. Warri paarlaamaas haa ta'uu, warri caffees haa ta'uu, warri biraallee. Kanaafuu amma rakkoon ka uumamte as dhihoo kana amma isaan gara uummataa dhufuu fedhan jechuudha. Miilli tokko gara uummataa as dhufee ammas miilli tokko achi jira. Achirraa buqqa'ee hin jiru jechuudha gama jaraa gula. Jarrillee achi harkisu jirti, uummatillee gara fee harkisu jira jechuudha. Yoo isin waan gaarii isaan argisiisan kana uummatillee ayyee gara kenna gula ba'aa jedhee gara fee harkifatu jira. Jarri kaalleen achi harkisu jirti. Jarri kun amma jidduu tana jirti. Miila lamaan gamana dhaabattee jirti. Yookiin achi citti yookiin as citti jechuudha. So asirratti maaltu ta'e akka maali sodaan isaanii state of emergency kana diduudhaaf sodaan isaanii maali ka jedhu irratti odeeffannoon an qabu gama wayyaanee irraa wanni itti himamaa jiru tokko labsii yeroo muddamaa kana nu'uuf adoon ta'in irra caalaa isin fayyadaa jedhameeraa jedhama. Oppidiyoodhaan jechuudha. Nu caalaa isin fayyada. Maaliif? Ammaan tanatti yoo haala amma jiru kanaan ka deemu ta'ee mormitoonni keessattuu kaafaa'oon already uummata harkaa isin fudhataa. Kanaafuu jaalattaniillee ta'ee waan kana labsii yeroo hatattamaa deeggaruu qabdanii ka jedhu bifa kanaan itti himamee isaan keessattuu warri sadarkaa jalaa jijjiiruuf warri qaraanuu sodaa adda addaa qabu uummati kun nu dhabamsiisa. Uummatarraa shakkii warri uummatarraa qabu baay'een jira. Sodaatu jira. Warri akkasii kun already duraanuu waan sodaataniif dafanii gara komaandi poostiititti gara uummatarra garasitti yoonni deemuu akka qabanu odeeffannoon jiru garasi argisiisa. Inni lammeessoo ammoo kan dhufe maali? Ammaan tana ka as guloo kana dhufe muummicha ministeeraa poozishiniin barnaadha. Bakka muummicha ministeeraa san argachuu ka barbaaddan yoo taate labsii yeroo hatattamaa kana mirkaneessuu qabdanii yoo kana mirkaneessine taate yoo isin hin deeggarruu ka jedhu biraa jedha jechuudha gara TPLF irraa.
ta'uun dandeettanuu kan jira jedhama. Maybe haasaamee jira jedhama wanni fallee waliin ta'anii. Labsi yeroo muddamaa wanni jedhame kun ammaan tanatti ciminna sirna sanii ka argisiisu odoo hin ta'in muddamuu sirna sanii muddamuu qofaa miti. Mallattoo ciniinsuuti. Ciniinsuu namni yoggaa ciniinsuu dubartii yoo ciniinsifattu dhumarra geetteerti jechuudha. Gara ofiidiyootiin immoo labsii yeroo muddamaa ka amma jarri labsaa jiru kana yoo isa ka mirkaneessanuu ta'e uummataan addaan citan. Uummataan addaan citan jechuun immoo qurxummii bisaan keessaa baate jechuudha. Qurxummii bisaan keessaa baate ta'anii arganii jiran kanaan dura. Yeroo uummati isaatti garagale san haga tokko uummati deebi'ee dhufu keessatti deebise abdii illee kennanii abdii isaan waan isaan haasawunurraa uummanni abdii isaanii godhatee yoo gama kenna baata uumaamati jedheeti teessisee jira jechuudha. Deebi'anii yoo bishaan kana keessa kaba'an taate isaanii ni dhumatti isaan qofaa miti sirna saniifillee ni dhumata jechuudha. Kanaafuu jararra uummata filatan isaanii wayya. Yoo waan barbaadu dhabe nami waan hin barbaanne ta'a. Uummanni nagaa barbaadu, uummanni jaalala barbaadu, uummanni wal kabajee jiraatu barbaadu, uummanni sirnaa fi bulchiinsa isaa kadiriiree jiru kabajuu barbaadu yoo hin kabajamne taate yoo waan inni hin feene ka itti fidan taate gara hin feene dhiibama. Fakkeenya uummata nagahaan deemu, uummata nagahaan hiriira bahu, uummata nagahaan yaada fi dhiyeeffatu tokko yoo ati itti dhukaastee waan hin barbaachifne goote uummanni karaa nagaatiin mirga fi akka hin ibsan waan mirga ofii akka mirga fiitiin fayyadamne godhe kanattu gaafatamuu danda'a jechuudha. Maaliifi namni waan fedhu dhabe akka hin feene ta'a waan ta'eef dubbiin garasi jijjiiramuu malte waan ta'eef ammaan tana uummata gara hin teene dhiibuur gama uummataa bahanii akka mirgi uummataa kabajamee uummata waan taala eegachaa ture uummati warra hidhaa hiikame kana simatee hayyee amma diyaaloogii godhanii oppositionii adda addaatiin wal haasawanii warra qaamaa jaarmiyaalee siyaasaa garagaraa walii yaamanii konferansiin guddaan ta'ee haala fuuldura biyyittii irra mariin godhamee garasitti deemaa jirraa. Isaanuu gara kana godhuu feena jedhanii dubbatan. Nagaa buusnee bifa kanaan dirree demokraasii bal'isnaa jedhanii dubbatanii uummanni san hawwaa san eegataa isaan immoo tarkaaffii lama duuba deebi'anii deeman jechuu gara dugda duuba. Kanaafuu akka adeemsi kun gara hin taane hin deemne dubbii tana tattaman labsii waan wanni jedhan kana mormanii biyya tanaafillee egeree biyya tanaatiif akka waan gaarii akka deemtuu akka taasisanuu ka jedhu himuu barbaada. Tolee galatoomaa Nageessaa waa'ee sodaa fakkeenyaaf warri TPLF labsiin yeroo atattamaa kun isinumaafuu gaariidha kan jedhu jira kan jedhu naa kaaftanii turtanii OPDOdhaan maali kun immoo maali? Fakkeenyaaf hooggantooti KFO bakka deeman hundumatti simannaa isaaniif godhamu ajaa'iba ture. Kun waan addunyaan beeku jechaadha. Akka kanaan deemnaan uummata isinirraa fudhata kan jedhu naa kaaftanii turtani. Gama biraan uummanni Oromoo argitee uummati Oromoon gara balleessa ta'uu fi nama isaaf hojjetu wal qixatti ilaaluu waan agarsiisaa jiru natti fakkaata. Fakkeenyaaf simannaa Obbo Baqqalaa Garbaa fi Adaamaatti godhamee fi simannaa naannoo Ambootti Dr. Mararaaf godhame yeroo poolisiyooti Oromiyaa yeroo kaabinooti naannoo sanaa isaanii wajjin argaman kabajaa uummanni Oromoo isaaniif godhe argeen ture. Fakkeenyaaf kantiibaan yookaan kantiibaan magaalaa Adaamaadhaa yeroo ishiin haasaa gootu duraan silaa carraan hin kennamuuf ture OPDOdhaaf jecha osoo bara durii ta'e. Amma garuu uummanni Oromoon gara balleessa sirna dimokiraatawaa ta'uu isaa kanaan agarsiisaa waan jiru fakkaata. Lamaanuu yoo gara uummataa jiru ta'e lamaanuu wal qixatti ilaalee achi keessaa kan isaaf ta'e tokko filachuudhaaf uummata qophii ta'e natti fakkaata. Kanaaf kun ammam isaan yaaddessa keessattuu haala mul'ata akkasii kanatti haala uummanni Oromoo akkas jaalala isaanitti agarsiisu keessatti ammallee
waan darbe hojjetan sanatti yakka duraan raawwatan sanatti gaabbuurraan kan ka'e isinitti fakkaata obbo Nageessoo yaaddoon kun. Akka kiyyatti yaaddessuu hin qabu jedhee amana. Maaf yaaddessuu hin qabne uummati yeroo isaan waan gaarii hojjetanitti fudhataa jira. Hunda isaaniitu namoota waan gaarii hojjetan kakaleessa waan badaa yakka hedduu raawwatan illee yoo ta'e waan isaan gaarii hojjetaniif fudhatee kadabre dhiifama yoo isaan gaafatan dhiifama godhee fi kabajaa jira jechuudha. Hegerillee carraa dhufuun bakka namooti ciccimaan dhufanitti uummati jaarmiyaa kanallee ta'uu sanillee ta'uu keessa namoota waan bu'aa qabu isaa hojjetan jaarmiyaa hunda keessaa akka filatuu danda'u raashinaal uummata ta'e akka ta'e argisiisaa jira jechuudha. Tokko jaallachuun kabiraa jibbuu ta'uu hin qabu. Haalli amma jiru lamaaniifuu jaarmiyaa kamiifuu mijataadha. Kanaafuu wanni isaan sodaachisu hin jiru akka kiyyan. Wanni sodaachisu tokkolleen hin jiru. Kanaaf jedhanii uummatarraa waan isaan adda kutu godhuu hin qabanu labsii yeroo hatattamaa san mormanii uummata waliin dhaabatanii haga dhumaa jaarmiyaa ta'anitti fufu. Kana ta'uun yoo Ihaadigi keessa isaan baasu taate Ihaadigii jedhan san keessallee step out godhu. Ana akka kiyya bahuuyyuu qaban jedhee amana. Maaniif? Jaarmiyaan suni mana diigamaa jiru, mana dulloomee bututeeti kufaa jiru jedhee akkasin nan mul'ata. Isa kana amma utubaa jala dhaabanii achiin maazanii achi qaba maani jedhaati jaarii isa yaaluu jira. Inni kun irra gadi kufuun isaa hin hafu akka kiyyatti. Isa jalaa bahuuttu isaaniif hegeree jaarmiyaa isaaniitti fufsisuu ka danda'u isa. Achi jalaa yoo bayan ministeerummaa dhabuu danda'an ministeerummaa adda addaa because Ihaadigittu wanni to'ate yeroodhaaf jechuudha. Yerootti aanutti immoo koolijiinidha jaarmiyaalee adda addaa waliin godhanii mootummaa ijaaruun hin danda'ama hin qabanu. Waa'ee kanarratti namoonni tokko yaaduma amma isin kaaftan kana jiru kun Nageessaa achirraa achiituu kan jedhu kana jarri kun mootummaadha. Mootummaa naannoo Oromiyaa bulchuu paartii Baduu Satolusii miseensa miliyoonii 4 lakkaa'amu kan qabu bajeta mootummaa irraa kennamuuf kan qabu kan qaama mootummaa ta'e biyya tana bulchu mee akka practical akkamittiin mee haala lafarra jiru irratti akkamittiin mootummaa biyya bulchu tokko qaama mootummaa biyya bulchu tokko ofiiyyuu ta'e irraa cituu danda'a namoota akkasiitu irraa cituu sirra jira keessaa ba'uu sirra jiraadha. Gama kaaniin immoo waan tokko ammayyuu kan oppidiyoo taasise keessa jiraatanii tuttuquudha namoonni sabboontoti keessa jiraatanii tuttuquudhaaniti oppidiyoo har'a taate uummata biratti dhaga'amtu taate kanaaf achuma keessa ta'anii tuttuqanii waan suuta waan barbaachisan bira ga'uutu gaariidha irraa baqachuu irra kan jiru jira. Mee kun akkamiin walii dhugaa ta'uu danda'ame kun Nageessa? Anu muddame. Ani ka jedhaa jiru akka namoonni dhuunfaa akka dhuunfaatitti biyya keessaa bahaa baqatanu jechaa hin jiru. Baqatanu yookaan jaarmiyaa biratti seenanu jechaa hin jiru. Oppiidiyoon akka jaarmiyaatitti jaarmiyaa 4 waliin mootummaa ijaarrattee jirti. Jaarmiyaa 4. Tole. Be'aadan jira, Dahidani jira, TPLF yookaan Hawaasi. Isaan kana keessa pull out gootee mootummaa Oromiyaa taatee itti fufuu hin dandeetti. Mootummaan Sumaalee hin jiru achi keessa mootummaadha garuu. Federaala Itoophiyaa keessa mootummaa tokko ta'ee jiraataa jira. Benishangul hin jirtu mootummaadha jiraataa jirti. Gambeellaan hin jirtu mootummaadha jiraataa jirti. Maalinni Harariin hin jiru. Warri biraa Affaar hin jirtu mootummaadha jiraataa jira. Mootummaan naannoo Affaar hin jira. Jaarmiyaa isaaniis hin jira. Aggaarii jedhanii ni achuma jirti. Ihaadig keessaa gabbahuun bulchiinsa naannoo Oromiyaa ka qaban gadhiisuu miti. Itti fuufan. Yookaan akka nama dhuunfaatti jedhaa hin jiru. Akka moolliitittu fuula ofii godhani akka paartiititti paartii isaaniitiif hegeree paartii isaaniitiif hin mijata. Jaarmiyaa Oromoo akka kafaa ofa waliin amma waliin koolishinii uumuu danda'an jechuudha.
Even haga wanni fi deemuu danda'anii achi keessaa pull out godhan. Akka achi keessa jiran garuu tokkoffaa achi keessaa pull out godhuun kun jijjiirama dhugaa uummata makamuu isaanii argisiisa. Uummataaf symbolic representation isaa salphaa miti. Maaniif amma maal laalaa okay asii gabbaanii kana natti haasawanii galgala Dabratsiyoon waliin biiraa dhugaa jarri kuni kana laalaa amma agartee. Achi wanni walitti jira gaa jaarmiyaan kun walitti jira. Kanaafuu inni kun shakkii biraan uumaa akka jaarmiyaatitti waan Ihaadig murteeffate hojiirra oolchuu qabaata. Dirqama santi jira. Kanaaf pull out godhuun sun irra caalaa bu'aa qabaataa jedhee yaadaan. Maybe argumentiin karaa biraallee ni jira. Fakkeenya muummicha ministeeraa ta'uu fi maal ta'uu fi achi keessa jiraachuun nu barbaachisa. Gaafa opinion pull out godhu tokko ka biraa doo pull out godhe coalitionii uumanii iyyuu mootummaa ijaarrachuu danda'an lamaaniin fakkeenya Amaaraa fi Oromoon callaanu mootummaa ijaarrachuu hin dandeetti because kunillee barcumaa 180 qaba kunillee 140 qaba easy 270 ol taanaan jechuudha. Oromoo fi Kibbilleen yoo achi keessaa baate ijaarrachuu hin dandeetti. Wanni akkana kun hin baratamne biyya san keessatti kanaan dura mallas fa'aa ukkaamsaniituma jarri waanuma karaa paartiitiin itti kenname qofa ajaja karaa paartiitiin waan akkanarra sagalee ebaluu kennitan jedhama waan akkana sagalee dhaqanii harkuma baasanii galuu qofa ture. Isaanuu firiidemii hin qaban ture. Warrummaan biyya bulchan jedhanii warrummaan qaama mootummaa jedhanuyyuu bilisummaa ofiifuu osoo hin qabaatin ummatti biraas bilisummaa dhabee isaanilleen gabrummaa keessa kufaniitu waggoota 26-27 dabre paarlaamaan Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif dhimma faayidaa addaa Finfinneerraa jedhame san irratti yeroo jalqabaatiif fakkeenya voting goonu yeroon kun hin ta'u jedhaniitu kabahan isa jalqabaati. Wanni kanaa kun sila paarlaamaa addunyaa biyya kamiitu yoo agartee jette waan hedduu irratti paarlaamaan ejjennoo paartiitii ala because paarlaamaa jechuun qaama guddicha jechuu biyya san keessatti waan hedduu murteessa jechuudha. Kanaafuu muummicha ministeeraa yaamee gaafatuu danda'a, buusee muuduu danda'a. Aangoo guddaa qaban, aangoo guddaa kan ittiin fayyadamu. Qaama sadiin keessaayyuu aangoo guddaa kan qabu isa. Qaama hojii raawwachiisu, qaama seera hiikuu fi isaan kana lamaan caalaa qaama seera baasu kanatti humna guddaa qaba. Maaliif warri seera hiikus tokkoffaa seera inni baase hiika. Lammeessoo warri seera hiikus eessa keessa mirkanaa abbootiin seeraa paarlaamaa fuuldura dhufaniitu achi mirkanaa pirezidaantichis warri kaanis hiigale isaan kana mormuus danda'a warra sirni biyyi sun hordoftu parliamentary systemidha. Parliamentary system jechuun paarlaamaatti olaantummaa qaba sirna san keessatti. Sirna paarlaamaa olaantummaatti qabu British fallee amma sirna akkasii qabdi. So kanaafuu presidential system yoo ta'u akka Ameerikaa kana prezidaantiin kophaasaa aangoo guddaa qabaate like warra kaanii wal gita jechuudha. Inni kophaan qaamolee lamaanii warra seera baasuuf akkasi isa keessatti warra seera hiikuttu jara lamaan caalaa wanni qaba. Mana murtiitti jara lamaanuu caalaa aangoo qaba amma ka Ameerikaa presidential system keessa. Parliamentary systemiin immoo paarlaamaatti aangoo kanaaf aangoo isaanii takkaa hin fayyadamne garuu adeemsi amma jalqaban adeemsi gara demokraasiitti wanni diqqoon billichi godhanii argisiisan kun waan guddaa waan kana cimsuu qaban malee rifatanii yoo isaan dudda duubatti deebi'an walumaan badanii ka jedhu dhaamuu barbaada. Kana wal qabatee osoo kana waa'ee sanaan deebisaa jirtanii fakkeenyaa fi warra Amaaraa wajjin yoo ba'ee warra Kibbaa wajjin yoo ba'e kan jedhu. Hariiroon Oromoo fi naannoo Oromoo fi naannoo Amaaraa kan jiru hariiroon sun baay'ee fooyya'ee jira. Hariiroon badaan immoo ka waggootii dheeraadhaaf kan ture immoo wal hubannoo guddaa dhabuun immoo uummata kana gidduu ture jechaadha. Sun amma tokko salphatee jira, amma tokko wal hubannaan jira, amma tokko wal cinaa dhaabbachuun jira keessatti salattis jechaadha. Amma kan xiqqoo naraaju uummata Kibbaa wajjin waan baay'eedhaan wal fakkaata Oromoon. Waan hedduudhaan hidda dhaloota gubbaadhaan dhufirraa ka'ee akkaataa jireenyaan ta'ee
akkaataa wal keessa jiraachuu ollaa wal daangessuurraan ka'ee waan adda addaatiin uummanni kibbaa uummata Oromoo wajjin wal keessa jiraata jechuu dandeenya. Akka amma ilaallutti fakkeenyaaf amma paarlaamaa kana keessattis ejjennoon isaanii gara Oromoorra gara ammayyuu gara TPLF irratti loogii jira. Gara sanatti hirkachuu jira kan jirutu jira jechaadha. Kuni maaliifin isin gaafa dabbo nageessa kana paartiin keessanii KFO'ni qaama madirakii illee tureera. Madirakii kana keessatti Dr. Bayyane Pheexroos fa'aa wajjin akka turtanidha amanama. Isaan amala jara kana beekuurraan kan maayinni hirrinni jiru Oromoon jara warra kibbaa jedhaman kana ofitti firoonfachuu irratti maaltu isa hafa? Akkami amma jarri kuni Oromoo irra gara warra TPLF itti baqataa jirachuun warruma irra keessaati moo uummatichumatu moo misunderstanding wal hubannaa dhabuu adda addaatu jira moo maalirraa ka'eeti jettu nageessa? Wanni kanaa kuni ollaa fi ollaadha wanni wal qabatu kuni. Warra irra caalaa wal fakkaatutti yeroo baay'ee addunyaa kanarratti warra irra caalaa walitti aanuuf wal fakkaatu wal jibba. Pakistaaniif Indii ilaaluu dandeetta. Iraaniif Iraaq. Itoophiyaa Affaariif Isaa yoo ilaalte, Tigraayii fi Eertiraa yoo ilaalte, Oromoo afaan tokko dubbatuu fi hedduu walitti aanuu ollaan kuni wal dhabaa gizee hedduu wal dhabaa guddaa wal dhabi isaanii kunilleen immoo hidda gad dhaabatee warri akka malee hidda dhiigaatiin walitti hidhataa qabu seenaa baay'ee waliin qabu hedduun wal jibba. San qofaa miti warri kun walitti aanee qubatu. Jibbansi Amaaraa fi Tigree jidduu jiruu fi nu'uu fi isaan jidduu jirulleen tokko miti. So amma akka warra kibbaa kana iyyuu deebinee jenne jireenya yeroo dheeraa saboonni kun waliin jiraatan keessa walitti duuluun jira, wal aduun jira, wanni adda addaa namni kun akka yeroo dheeraa wal godhellee inuma jirti. Sun jiraattee garuu sirnoota dabran keessattuu sirnoota sadan dabran keessatti walumaan cunqurfamee ummati kuni wanni wal fakkaataa keessa dabre. As guloo ammoo sirna amma wayyaanee kana keessatti wanni uumame gara saba keenyaatiin naashinaalizimii yookaan sabboonummaan saba keenyaa hedduu ol ka'e. Sabboonummaan saba keenyaa ka ol ka'e kuni nuti Oromoo gaafa jennu diinni akka itti mul'ise immoo warri kuni warra lafa fi keessa isin ari'u warra isin fixu ka jedhu bifa jedhuun dhiyaate jechuudha. ETV fa nam ilaalee jiru akka Oromoon saba biraa onni jedhu jaarmiyaa Oromoo tokko tokko kaasanii warra akka sadarkaa saboota biraa jibbuu saba biraa onni jedhu bifa santi hubatame jechuudha. Sabboonummaa Oromoo kun akka Itoophiyaa tana diigu ka jedhutti dhufe jechuudha. Saboonni kibbaa didiqqaadha baay'een isaa. Sabaa fi sablammii 46 walitti deebi'ee naannoo tokko jala jira. Warra kana keessa warri miliyoona tokko guutu Sidaamaan akka lakkoofsa kanaan duraatitti 2.8 million jedhama. Amma miliyoona 4 illee gadi miti. 4 illee taati. Sidaam 2.8 achi Guraageen illee ni gara 1.8 million warra kana lakkoofsi isaanii. Warri kun warri Walaayittaa fi Gaamoon miliyoona tokko akkasii nu gadi oonfalleen gara miliyoona tokko hin dhiyaatti. Warri kun achi gadi. Warri 50,000 jira, 100,000 jira, 200,000 jira. Warri lakkoofsi isaanii naannoo kana 46. Sablammii 40. Sablammiin 40 wayii kun irra caalaan Oromiyaa keessa jiraatti. Haala adda addaatiin jechuudha. Hojii adda addaa irra bobbaatee naannoo Oromiyaa keessa jiraachaa jirti. Isaan kuni maal abdatu biyya tana abdatanii jiraatan jechuudha. Naashinaalizimiin Oromoo kun yoo kasaba ofii qofaarratti xiyyeeffatu kasaba
ollaa kana avoid godhu ta'e warri kuni waan haasawamuuf siyaasa deemu kana keessa hegeree hin qabnu jedhee yaaduun waan jiru natti fakkaata. Warri kuni abdiin isaanii Itoophiyaadha. Biyyi tun akka kana jiraachuu abdiiteennaa jedhanii narratiivii itti himame san fudhatanii alaabaa Itoophiyaa uffatanii kan jiraatan hedduun isaanii. Hanga gaamoon alaabaa Itoophiyaa uffattee sirbitu Amaarri uffatee hin sirbu. Warri xixiqqaan kun bakka iyyuu hin qabu. Amaarri at least bakka naannolee qabdi kun Goojjam Gondar maanii yoo itti achi galtee qubatu dandeetti. Namoota bakka ittiin galle bakka lakkoofsi isaanii baay'ee ta'ee ardaan isaanii aanaa tokko qofaaf jira. Aanaa tokko iyyuu hin geenne jira. Warri kun jiraachuu biyya tanaa ka'onniiti wabiiti fudhateeru jira jechuudha. Hedduun isaanii Amaara caalaa biyya sanii Itoophiyaa jedhaniitu warra ba'u. Warra kanaa warri akkasii kun yoo nuti narratiivii kenna qajeelfannee nulleen isin obboleeyyanii nu uummata tokko akkana waliin jiraanna inni bifa hammatuutiin itti dhufne yaa. Yoo nu bifa yoo ammoo adeemsa kennarraa sodaan hin jirti wanni tokkoffaa tokko sodaa kana. Ka gara biraa ammoo riiziniin gara biraa jarri xixiqqaan kun akka mormitootaa ta'anii ijaaramanii hin jiran. Hedduun isaanii paartii mormituu ka ofii hin qabanu. Paartii mormituu ka ofii bakka hin qabne paartii akkamii keessa galu? Samaayawii keessa galu, Andinet Lafittina Netsanet haa jedhanu paartii maqaa Itoophiyaatti ijaaraman keessa galu. Paartii Oromoo keessa galuuf Oromoo miti sii galee. Waan kana faana fakkaata. Wantoota kana fakkaatan ka biraallee sababoota biraallee jiraachuu danda'anii sababoota akkanarraa kan ka'e gara kennan wanni jedhu caalaa yookiin warra amma angoorra jiru yookiin warra hegerii angoo dhufna hidhee qabsaa'u ka biraa titti makamu jechuudha. Tole baay'ee bareedaadha. Waa'ee achi keessaati lakkoofsa gurguddaa warri qaban warra akka Sidaamaa warra akka Guraagee Sidaamaan warri Sidaamaa qabsoo karaa hidhannoo isa ta'u qabsoo karaa nagaa Oromoon godhu keessatti hariiroo gaarii ture karaa adda addaatiin jechaadha. Amma karaa Guraageetti yoo dhufne immoo Guraagotni dhiyeenya kana gaaffiin Oromoof gaaffiin Amaaraa nuuf illee gaaffii keenya kan jedhu kaasanii fincilatu ture. Isarra taree uummata keenya kan daangaa Somaaliyaa irraa buqqa'ee fi gargaarsa guddaa akka godhanittu himamaa waan ragaan qabatamaa ta'e jechaadha. Sun wanta fooyya'aa dhufeedha jechaadha. Kun mallattoo gaariidha. Sabni keenya illee kana irratti hojjetee isaan kana firoomfachuu nuti isiniif balaa miti nuti isiniif wallaanaa nuti isiniif jirra jechuutu irra jira natti fakkaata. Akkaataa garuu keessattuu warra hidhannoo addaa seenaa fi aadaadhaan hidhannoo addaa saba Oromoo waliin qabu gosti akka Gadi'oo fa'aa warra akka Konsoo kana fa'aa warra akkanaa kun aadaa keessatti seenaa fi aadaan baay'ee dhiyeenya cimaa Oromoo waliin qaban warra akkanaa kun qaruma Oromiyaa jalatti illee buluu warra fedhu even Sidaamaanu kibba caalaa Oromiyaa filatti. Garuu isa kana akka hin taane duraan beekaati ka godhame. Oromiyaan kun baay'ee guddataa jirti akka hin guddanne. Warri kun agartee liyyuu waradaa, liyyuu zoon jedhame Oromiyaa jala turuu hin danda'a. Yoo argiteera Amaara keessayyuu liyyuu zoonii ka Oromooti jira, liyyuu zoonii Agawuu jira, maanii jira. Oromiyaa keessa uumaan jiru wanni akkasii. Liyyuu waradaanis liyyuu zoonii kun maaf ta'e mallas yeroo san deliberately naannoo Oromiyaa kan haga dandeettan hunda keessaa baasa xiqqeessaa jedhee waan tureef naannoon kuttaa gaxxame silaa walitti ajjeesanti ta'uu qabdi. Oromiyaa keessaa baatee naannoo biraa seentee deebitee Oromiyaatti deebita. Sun amma Oromiyaa jalatti hammatamuu hin danda'a. Garuu beekaati yeroo san ka godhame ta'uullee beekamuu qaba. Kanaafuu amma immoo akkaataa jara kana ittiin moohannu akkaataa isaan jaalalaa fi agartee hammachuu ittiin dandeenyu jaalalaan jara kana qabannee ofitti hammannee walqixxummaan nagaa waliin jiraachuu dandeenyu design goonee akkaataa waan san itti dubbannullee akkaataa namoota ittiin qabachuu dandeenyu beekuun saayikooloojii san qabaachuun barbaachisa. Maaliif amma lammaa jedhanii sirbuu fi lammaafin sirbama. Warri kibbaa kun hundi isa jaalata. Isaaf sirbuu isaaf iyyuu. Maaf iyyuu akkaataa inni itti dubbatu.
nama hundaa bifa jaalala qabuun hundaa bifa hammatuun dubbata. Inni kun maal jedhin booji'a jechuudha. Kanaafuu siyaasaan kenna siyaasaa nama biraa dhiibu odoo hin ta'in siyaasaa hundumaa hammatu siyaasaa hundaa dubbatu ta'uu qotee bulaan tokko lafa isaarraa buqqa'uu hin qabu yoo jette amma namni kafaa jiruun gammada because lafa isaarraa buqqisanii buna irra dhaabaa jiru. Investimentii biraa jedhanii irraa buqqisaa jiru. Yoo akkasi jette hundaa tuqaa jirta jechuudha. Maannim Itoophiyaawii gabaree kamareetuu mannaqalee labbatum yoo ati jettu Amaarris hin gammada. Kabiraa ka naannoo Affaaris hin gammada. Isa sanammoo Oromoo qofa yoo jette qonnaan bulaa Oromoo qofa yoo jettu daangessite jechuudha qofatti. Maal namni biraa dhaga'umaan jedha okay ana laallatu jechuudha anaaf hin dubbatu jedhee yaada jechuudha. Kanaaf haala yaada keenya itti ibsan haala siyaasa keenya ittiin dabarfannu ardhaan tana gaafatamni biyya saniitu nurra kufee jira waan ta'eef akka duraan gaafa jalqabnu san qofatti ibsuun qabnu. Duri gaafa jalqabnu dhugaa sarvaayivaaliif jedhaa ture. Arda garuu nuti ofirratti hin beekne malee ciminni keenya mul'atee adabii namnuu nu abdataa jira waan ta'eef arda gaafa namni nu abdatu kana gaafa addee duri hin jirru waan ta'eef responsibility san baadhachuu danda'uu qabna. Hundumaafuu bifa dubbatuun bifa hundaa hammatuun dhiyeessuu qabna. Ofiif qofaaf adoon ta'in nama biraafis kabiraas bilisa baay'uu akka danda'u qabsoon nuti goonu keessatti beennee yaada keenya yoo himnus yoo ibsannus yoo gabbaanee dubbannus bifa kana keessattuu warri siyaasaa amma hin jijjiirami mul'ata. Sochii godhamu keessaa naannoo rogeeyyii aktivistii kanallee naannoo adda addaattillee akka yaada keenya itti fireemu goonu jijjiirami jira. Isa kana sirrumattuu badhisnee gama cufaanuu yoo itti deemne jenne salphaadhaa hin hiikama fagoo hin jiru jechuu barbaadeeti. Gara xumuraarra jirra. Haala fedheenuu haa ta'uu dhaabni keessanii KFO'n biyya keessatti qabsoo karaa nagaa geggeessaa jira. Waan haala amma jiru irratti bakka amma Piraayim Ministeeriin hin filamne Piraayim Ministeerii filamuuf deemu keessatti bakka amma manni maree labsii yeroo hatattamaa mirkaneessii yookaan kana dhabdaa jedhamu kana keessatti ejjennoon akka Oromootti ilmaan Oromoo sabboonummaan itti dhaga'amu kan dhaabaa OPDO keessa jiranis haa ta'u kan miseensota mana maree ta'an keessatti isaanuma garasiif asiinis OPDO jettu achiinis miseensa mana maree jettu sanuma isaan miseensotuma sanaati. Isaan kun ejjennoo maalii qabachuutu irra jiraata jettaniitu dhaamtu yeroo murteessaa kana keessatti. Okay, wanni hundinuu beekuu qabu nu nama kan akka Oromootitti ilaalla. Arda Oromoon akka dhaaba kanaa akka dhaaba sanii jedhee ilaaluu bira dabreera. Dhaabaanii muti kalaala. Maafi namoota OPDO keessa jiru hedduu maafi dinqisiifan. Maafi isaanii bakka guddaa kennina. Dhaabaa muti kalaalamaa jiru. Dhaaba kamuu keessa jiraatee waan amma wanni irratti tokko nu godhaa jiru maali dantaa sabaati. Dantaa uummata keessaa baane dantaa uummata biyya saniiti. Interestii ilaalaa jira jechuudha. Sadarkaan bilchina saba kennaa maalirra ga'eera wanni kun nuuta amanuun ta'uu laala. Dantaa saba kennaa hin tarkaaffachiisa mun tarkaaffachiisuu laalaa jira jechuudha. Isarratti miseensa jaarmiyaa kamuu ta'e saba biraallee ta'ee nu bira dhaabannaan waliin jirra. Isa laalaa jirra waan ta'eef ardhaan tana wanni isin sodaattanii jaarmiyaa kenna nurraa miidhaa yookaan immoo jaarmiyaa wanni harkaa nu fudhatanii jechanii sodaa akkasiitiin waan dantaa saba kennaa hin tarkaaffachiisne. Waan labsiin kun labsii loltuun akka barbaadetti seenee dubartoota teenya ittiin gudeeduu danda'u. Abbaa fedhe karaa irratti ajjeesuu danda'u. Abbaa fedhe saamuu danda'u. Kanaan dura yeroo labsiin kun labsame qabeenya hedduu saamameera. Dubartii hedduu gudeedameera. Nama hedduu ajjeefameera. Guutuma guututti seera dhabummaan biyyattii keessa mirkanaa'ee ture. Labsii akkanaa kana kan uummanni keenya nagayaan jiru kan yeroo isinuu caalattuu fudhatama argattanii namni isin dhaga'uu jalqabe
yeroo isinuu akka jaarmiyaatti cimtanii sabaaniyyuu wal fudhatu jirtan kanatti kaafaa'oon isin balleessuufi miti kadeemu kaafaa'oon isiniin dorgomee yookaan ammoo totaalli dhaaba keessan hojii ala godhuufi miti kadeemu kaafaa'oon akka jaarmiyaatitti dantaa saba Oromoo fuulduratti tarkaanfachiisuu fedha dantaa saba Oromoo ka fuulduratti tarkaanfachiisu san keessatti qaama tarkaanfataa qaama jijjiiramaa kamuutu harka wal qabatee deemu wanni isin argisiistan fakkeenya gama poolisii Oromiyaatiin gara miidiyaa OBN ammaan tan inni illee ukkaamame inni illee nama waan biraa haasa'uu jira uummata ajjeefamuu fi tarkaanfii uummatarra fudhatamu dabarsuu hin danda'u jechuudha labsiin yeroo hatattamaa miidiyaa sanuu ukkaamsa jechuudha miidiyaanu labsii yeroo hatattamaatti wanni baasa malee miidiyaalee illee ukkaamsa bulchiinsa isaanuu akkam bulchina godha isaanuu ukkaamsa qaama bulchiinsaa kan naannoo Oromiyaa qaama bulchiinsaa hojii ala isaantu bulcha waan ta'eef militariin bulcha waan ta'eef isaan irrattuu wanni godheera sankshinii godhaniira isaan irrattuu jechuudha bulchiinsuma naannotaa irrattu kanaafuu isa mirga keessan guutumaa guututti isinirraayyuu mulqu kana fudhachuu hin qabdanu mirga saba kenna dabarsitanii kennuu hin qabdanu asirra seenaa hojjetuu qabdanii akkuma kanaan dura yeroo garaagaraatis saba keessan bira dhaabachuudhaan seenaa hojjettan san dhimma kanarratti labsii yeroo hatattamaa kana mormuudhaan seenaa galmeessitanii kana galmeessuun immoo hegeree boruu yoo filannoolee ka dorgomtan taate sabni keessan akkasin filatuuf levereejii qaba. Dhimma hidhamtoota baasuu goone jettanii ittiin levereejii argattanii turtan. Isa kanaan yoo kanammoo mormuudhaan caalumattu sagalee saba keessanii garaa saba keessanii gammachiistanii deeggarsa saba keessanii irraa argattanii itti fufiinsa keessaniif wabiidha. Yoo kana kan goone teete garuu uummataan addaan citu dhufa. Uummataan addaan citu yoo dhufe uummataan wal dura dhaabachuu yoo dhufe ammallee itti aansee rakkoo cimattu deemaa rakkoon sun immoo nuufis warra mormuufis isinii mootummaa keessa jiruufis uummataafis gaarii hin ta'u. Uummata tokko qawweedhaan haga yoomii qawweedhaan tiksanii bulchuun hin danda'amu kun sirna saniifis kufaatiidha waan ta'uuf isa kana akka dura dhaabattanu ofiif jedha dura dhaabadha saba keessaniif jedha dura dhaabadha biyya saniif jedha dura dhaabadha jechuu barbaada gabaabuma. Tolee isa dhumaa labsiin yeroo hatattamaa kun gamma karoorfamee jirutti torban kana keessattitu gar tokkotti deebi'a. Gar tokkotti deebi'u jechuun yookaan ni mirkanaa yookaan ni kufaa. Hanga sanatti qeerroon Oromoo, uummanni Oromoo, uummanni bal'aan Oromoo walumaa galatti maal gochuutu irra jiraata? Isa kana dhaamsa dhumaa kan qeerroo Oromooti addatti uummata Oromoo walii galatti dhaamsi yoo jiraate obbo Nageessa. Gama kanaan qeerroon Oromoo hanga sagalee labsii kanarra kennamutti haga miseensonni mana maree uummataa yookaan paarlaamaa labsii kanarratti sagalee isaanii kennanutti tasgabbii nagayaan qabbanaan akka turtanu tarkaanfii garagaraa akka hin fudhanne dhaamuu barbaada. Because kun maali isaanuu duraanuu labsii wanni kennatanii jiran haga santiin eennaa jedhanii akkuma saniin adeemsuma wanni bifa qaroomeetiin eenyurratti bilbilaa fi waan adda addaatiin eenyu gaafachaa jiran bakka bu'oota uummataa kan jedhaman kan miseensota paarlaamaa irratti hin dabarsinaa labsii kana sagalee hin kenninaa jedhanii bilbilaa jiran. Kun jechuun adeemsa qaroome adeemsa biyyoota garagaraa keessa godhamu lobii godhama. Seera kana naa dabarsi yookaan seera kanaan irratti hin dabarsin jedhamee lobiin godhama. Ameerikaa keessa fakkeenyaaf seera mirga qawwee bitachuu kana haa mirgi kun haa ugguramu yookaan immoo irraa gadi haa xiqqaatu mirgi kan ulaagaa adda addaa irratti haa godhamu jedhee warra lobii godhaa oolu jira. Seera kanaan ubaasaa jedhee bakka bu'oota uummataa koongireesmaanii fi senet lobii godhata uummati bakka bu'oota fi lobii godhama. Nuutuu kunoo
house resolution wanni akka nu dabru inni lobbii godhaa jirraa miti. Miseensota bakka bu'oota uummataa yookaan miseensota paarlaamaatii bilbiluudhaan haala adda addaatiin qaamaanillee ta'u labsii kana nurratti hin dabarsinaa jedhanii lobbii godhuun waan qaroome ideemsa qaroominaati ideemsa sirriitti dhagartee bilchina guddaa qabu. Isaanillee sagalee uummataa kana dhagoo qaban qeerroon duraanuu kana godhaa jira. Kana godhuun waan baay'ee barbaachisaa cimeetti fufuu qaba guyyoota itti aanan kanattillee isaanillee uummata ofii caalchifatanii sirna uummata cunqursaniif uummata jidduu filachuu qabanii. Kanaaf uummata ofii filatanii akka wanni jedhan abdii guddaa qaba. Gama qeerrootiin garuu qeerroon hojii jalqabe itti fufuu qaba. Naamusaaf tasgabbiin deemuu qaba. Gara yoo isaan kana didanii ka labsii kana dabarsan taate achiin duuba tarkaanfiitti aanu isaanuu duruu nu beekanii naamus barbaachisu kabajamee tarkaanfii hin barbaachisne irraa of qusatanii bifa tasgabbii qabuun bifa qindoomina isaanii eegatanii tarkaanfii amma fudhataa jiru fudhataatuma itti adeemanu gaafa anillee addeetana abdii guddaa an qabu tokko hin dabru jedhee abdii qaba. Labsiin kun hin kufa jedhee abdii qaba. Yoo ka hin kufne ka dabrullee ta'e uummati hin kuffisaa. Abdii guddoo qaba. Kanaafuu isin tasgabbiidhaan hin jarjarinaa wanti baduu feete tokko namaan baddii wanti badiirra jirtu jechuudha. Kanaaf of eeggannoo barbaachisu godhaa jechuu barbaada qeerroo Oromootiif. Gama uummata Oromoo bal'aa ammoo uummata Oromoo bal'aan wal dhaga'a. Hoggantoota keessan dhaga'a. Qeerroo wal caqasa. Ilmaan teessan gorfadha. Ilmaan teessan kaloltu keessa jiru gorfadha. Ka miseensota bulchiinsa sirna amma nama bulchuu ka OPDO ta'aniif ka biraallee ka poolisii ta'an gorfadha. Akka uummata dhagaaru akka uummata waliin dhaabatan. Mootummaan kamuu hin jijjiirama. Mootummaan dhaabbataan hin jiru. Akkuma ilmi namaa dhalatee guddatee du'u kana mootummaan kamuu gara angoo dhufa angoorra haga ture hin jijjiirama jechuudha. Kan jijjiiramne hin jiru. Uummati garuu hin jijjiiramu. Uummati yeroo hundaa keessaa du'e du'ullee uummati itti fufu. Biyyilleen hin jirti jechuudha yeroo hundaa. Kanaafuu sirni kamuu akka jijjiiramu beektanii ijoollee teessan obboleewwan keessan firoottan keessan sirna kana keessa jiran haa ta'u kaloltoota keessa jiran itti bilbiluudhaan sirri gorfadha waliillee gorfa naamusa qabaadha. Yeroon kun yeroo jijjiiramaati. Yeroo jijjiiramaa kana keessatti naamusaan wal dhaga'uun akka keessa dabruu dandeenyu nagaa keessan eeggataa jaalalaaf tokkummaa sabootaaf sablammii adda addaa waliin qabdanullee tikfataa bifa sanii itti deemuu qabda. Maafi sirni abbaa irree kun yeroo kanatti karaa danda'e cufaan saboota waliin buusuu fedha. Yeroo kanatti nagaa dhabdummaa tokko rabshaa kaasee ofumaa kaasee ittiin labsii kanallee kana dhoorkuudhaaf labsiin kun nu barbaachise jechuu barbaada. Adoo isinuu kennan jedhin uummatattu na gaafate jedhaa jira. Isinuu adoo isin gaafatanii iyyuu isin immoo haaluma naamusa duraan qabdan saniin akka wanni kun waan keessan hin ta'in akka waan kanan barbaanne argisiisa. Gama kaaniin wal gorfadhaa wal dhaga'aa hoggantoota keessan dhaga'aa jechuu ni barbaada. Asuma keessa ammoo uummata keenya ka biyya alaa jiruun keessattuu yeroon ammaan kun resolution House Resolution HRES 128 gara yeroon mootummaa Itoophiyaatiif kenname dhumatee guyyaa lamatti hafe natti fakkaata. Maybe guyyaa tokko kana keessa carraa qabdanuun bakka bu'oota keessanii bilbila yaadachiisa. Yoo gara fuluurii dhiyaate akka filan akka resolutionin kun dabru akka sagalee kennanu bakka bu'oota keessan bakka jirtan mara Google gootanii argachuu hin dandeettan namoota irrallee gaafattanii argachuu hin dandeettan. Kanaafuu isa kana yaadachiisaa. Dhimma kana hin tuffatuu hin qabnu jala haa deemnu hundi keenya itti haa hirmaannu san qofaa moti. Mormii barbaachisu gammachuus haa ta'u mormiis haa ta'u ibsachuun barbaachisa yeroo akkanaa kana. Yaa uummata keenya ka magaalaa Naqamteetii fi ka Dambidolloo ilaalchisee keessattuu warra maatii ijoolleen keessan yookaan firoottan isinirraa wareegamaniif
jajjabaadhaa biyyeen itti haa salphattu isinilleen nutti hafaa namuma jirutti hafaa Waaqayyoon isin haa jajjabeessu jechuu barbaada. Warra miidhamellee Waaqayyoon isin haa fayyisu. Gama biraatiin warra du'ee fi warra haga ammaa wareegamee dhiigi isaanii lafatti hin badu. Bilisummaan uummata kanaa dhiiga isaaniitiin hin mirkanaawaa. Kana immoo uummati bakka maraa wal dhaga'ee sochii itti waan jiruuf akka mirkanaa'uu danda'u dhiibbaa fi hiikama miseensota hoggantootaa fi hidhamtoota siyaasaa biyya sanii hiikaman irraa wanni hubannu maali akkuma injifannoodhaan isaan hiikaman kana injifannoon biraalleen itti aanee akka dhufu nuu mirkaneesseera waan ta'eef dhiigi keessan lafa jigee hin hafu. Bilisummaa margaa bilisummaa margisiisaa. Kanaafuu bifa saniin uummanni keenya garuu wareegama hin barbaachisne kaffaluun hin barjechuun yeroo isaatii fi yeroo barbaachisu ta'uu waan qabuuf naamusi haa kabajamu, wal dhaggeeffachuun haa jiraatu, ammallee tasgabbiidhaan haa sochoonu jechuu barbaada. Gara biraa immoo jaarmiyaalee siyaasaa laalchisee kadhumaa jaarmiyaaleen siyaasaa kennaa yeroon kun yeroo walitti dhufuun barbaachisu. Yeroo kana yoo walitti dhufne yeroo walitti dhufan hin jiru. Yeroo kana walitti dhufuu dhabuun dhiiga dhangala'ee wareegama kaffalame san finally lafa dhiisuu lafa gatuu taati waan ta'eef wal dubbachuun kan jalqabamee illee haa cimu kan jalqabamne haa jalqabamu jechuu dhaamuu barbaada jechuu dhumarratti. Nusi sagantaan guyyaa irraatiif qopheeffanne kanuma. Sagantaa biraatiin yeroo biraa amma walitti deemnutti nagaan nu turaan jedha. Ulfaadhoo obbo Nageessa. Hayya atilleen anaaf feertee carraa kana naa kennuu keetiif horii bulii ulfaadhu wayyu.